الدبرتيلا درسها شي جاي تعمل دخلي ما هو بيبرد لك اياها بدك هلا زيت بنج ما بتروح روي لا روقي شوي ولو تعبان كثير انا اخر النهار naga fi alarri dalli waqa isin kawata kan bitu hordoftoonni saarontu biyya keessatti biyya ala anis nagaadha isinillee nagaa guutuu qabdan abdii famantii guutuu qabasiniin jedha namoonni yeroo baay'ee ilkaan kee cabaadha moo naan jettan jechuudha ilkaan kiyyaa cabaa osoo hin taane wal jala darbaadha jechuudha innis immoo dura lafitiidhaan banaa ture as gidduudhaan banamee akkas jedhee wal jala galee jechuudha kanaafuu guyyaa har'aa kana jechuudha sirreessuudhaaf yookiin immoo qaxaroo waan doktari biraa qabuudhaaf isa bira deemaa jirra jechuudha akkasumas immoo namni wayis na bira jirti kaameraa keetti mul'ata kaameraa sodaadheetti hirtee jechuudha kanaafuu biyya tiyaajin keelee kun kana ilkaan sirreessifachuu deemaarti warroonni cabaadhatan cabaa miti ilkaan kiyyaa walitti jedhee jechuudha lafa duwwaa ture lafa duwwaasatti gadi jedhee kanatti dha jechuudha yoo rabbi jedhee ni sirrata inshallah እና kanaafuu akkasidha jechuudha እና narraa immoo kaffaltu deemoo yaada jechuudha maallaqasa maaliif baay'ee ulfaataadha wanti maallaqasa narraa kaffaltu jechuudha hangamitti dhiyaanneerra እና kunuutti dhiyaannee jirra jechuudha xiqqeeshuu maafaa kunnoodha miti kunuutti dhiyaannee jirra jechuudha kanaafuu waa argeen hunduma isaayyuu egaan viidiyoo sin amma ilaaltan kun yeroo itti doktorri ilkaanii ilkaan keessa marfee waraanaa jirudha jechuudha sababni isaayyuu ilkaan sochoosuu yookiin immoo butuudhaaf yookiin hidhuudhaaf dursa osoo marfee waraaniin hin danda'amu sababiin isaa dhukkubbiin waan namatti dhaga'amuuf yookiin immoo hin beektu namoonni dhaqxanii waan akkasii hojjetanii beektan jechuudha sababa kanaafi amma sa'aatii kana marfeetu waraanamee jira jechuudha marfee maaliif marfee foonii akkasumallee marfee hadoochuudha yeroo baay'ee namoota opereeshinii fa'aa ta'antu marfee nama hadoochuudha kan isaan waraannatanii sababiin isaa dhukkubbiin akka itti hin dhaga'amne nama waan ta'eef dhukkubbiin namatti dhaga'ama kanaafu ilkaan kana hojiin eegaluun dursa maaltu barbaachisa jechuudha ilkaan kana keessa yookiin foon ilkaanii keessa marfeetu waraanama jechuudha kanaafuu sa'aatii amma kana jechuudha doktoriin marfee waraanee jira jechuudha marfee hadoochuu jechuudha marfee hadoochuu waraanee sa'aatii murtaa'ee booddee immoo gara hojiitti seenaa yookiis immoo gara hojii ilkaanitti seenaa jira jechuudha sababa kanaafiyyuu marfee waraanuun dirqama marfee hadoochuu yookiin immoo dhukkubbiin itti hin dhaga'amne isaafillee yeroo jeeqamu keessatti rakkoon uumamuu waan danda'uuf kanaaf dursa marfee waraanamee gara hojiitti seenama isa kana hundi keessan ni beektu kanaaf yeroo ammaa kana gara hojiitti ni seena yookiin gara ilkaan sirreessuutti jechuudha sa'aatii ammaa kana meeshaa isaa sirreeffatee yookiis immoo ansa barbaachisu hundumaa qopheeffatee gara hojii yookiin immoo jalqabuutti seenuufidha kan inni meeshaa barbaadataa jiru maaliif akkasuma osoo hin taane yookiis immoo viidiyoo amma viidiyoo keessatti mul'ateenna hin mul'atu jechaa jechuudha isheenis achuma keessa kan hojjettu yookiis immoo hojjettuma achi keessaatii isiniin jedha doktoriin kana jechuudha doktor Feer jedhama hin beektu amma hojiitti seenuuf bakka amma jechuudha baay'ee nama dhukkubas isuma hadoodee jiru keessatti iyyuu hedduu nama dhukkuba egaa wanti godhamu tokko hin jiru sana biraan immoo hedduu ulfaataadha butaatti dhagaamanni sa'aatii butuudhaaf yookiin immoo ilkaan gargar butuutti shiibootti naqatee meeshaatti naqatee eegalaa jira jechuudha sa'aatii ammaa kana jechuudha kan gargar qabee keessatti immoo akka dhiigni akkuma kanallee gorodillee keessatti siqsanni meeshaa kan biraa jala kaa'ee keessa afaan keessaa hin
inni saapha jechuudha. Inni morra keessa cabsa jechuudha. Yoo dhiigallee akkuma kanallee gorora wanta kana akka gadi hin dabarre jalaan jala kaayera jechuudha. Gar tokko mangaagaadhaani. Gar tokkodhaan immoo ofiisaa itti kaayetu hojjetaa jira jechuudha. Namni kun yookiin immoo doktariin jechuudha. Sababiin isaa ilkaan cabsaa jira. Akkuma viidiyoo irratti hime jechuudha. Ilkaan gargar butuudhaaf yookiin immoo akkuma kana ilkaan wal jala darbe sana gargar baasuudhaaf deemaa jira jechuudha. Maaliif sababiin isaa yeroo baay'ee ilkaan kee cabaadha, yeroo baay'ee ilkaan kee maaliif wal bira darbee akkasumas immoo ilkaan kee cabaadha warroonni jettan namoota hedduudha. Akkasuma garaa keessaallee garuu ilkaan uumamaan ilkaan keetu cabaadha osoo hin taane ilkaan fayyaa ture filla fiitii yookiin fuulduraanii banaadha ture jechuudha. Kan maatiin beekullee anillee kan beeku jechuudha. Waggootuma dhiyoo yoo xinnaatti waggaa kanaan ofirratti argee jechuudha. Dura akkasumatti jechuudha. Suuraawwan duraan qabu waan hin beeku jechuudha. Waggaa kana asittan irra caalaa kan ofirratti argaa deeme. Akkuma kana ijoolleellee ilkaan kee cabaadhaa jettanii keessan na gaafatan jechuudha. Garuu ilkaan koo cabaa osoo hin taane banaa ture filla fiitiin dhufee wal jala gale jechuudha. Cinatti andagammaa jechuudha. Filla fiitii yookiin immoo cina bukkeetti baname jechuudha. Cinatti baname kan duraan banaa jiru immoo sun jechuudha. Walitti dhufeetu wal jala gale jechuudha. Gaafa wal jala galaa deemu immoo inni dhufee jala gale sun gadi jedhe jechuudha. Sababiin isaayyuu karaa keessaa arraba kiyyatti ni beekama jechuudha. Karaa keessaa ni jala gale sun immoo maal ta'e tokko immoo sidas hojjaamaan dhaabate inni sun immoo jala galeetu gabaabbate jechuudha. Sababa kana banuuf dirqama jechuudha. Na egaa doktora akkuma argaa kana ilkaan baniif yookiis immoo shiboodhaan jenne malee inni garuu ilkaan cabsee fixe jechuudha. Erga walakkaan geega waan godhamu hin jiru amma inni ilkaan cabse jechuudha. Akka waan maaliif nuti nu baniiti yookiis immoo shiboodhaan akka inni saaqoofi hidhuutti ture jechuudha. Akkuma kana baay'ee maallaqallee guddaadha kan inni gaafa jeetti kan inni jiramu gara dura bashanii bajaatee haa ta'u malee gara Itoophiyaatti birrii gara 30,000 haa ta'u malee sa'aatii amma kanatti doktarri nuti banii akkasumas immoo shiboodhaan saaqii jenne malee abada waliin galle jechuudha. Akkasuma kana riyyoota kiyyaatiillee kan nuti wal galle beellama guyyaa tokko osoo hin taane beellama gara guyyaa 8 faaratti kanan ilkaan kana hojjetaa jiru. Haa ta'u malee inni ilkaan fixee jira jechuudha. Sa'aatii ammaa kana keessatti innillee aaree anillee aaree kanan jiru jechuudha. Miira ammaa sagaleen jalaa saaleentidha. Kana sagalee irratti waraabaadha kanan jiru jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti ilkaan cabsee jira jechuudha. Inni gara isaanii gara nagarasiitiin ilkaan fixee jira jechuudha. Maaliif sababiin isaa ilkaan dhukkubbiin gaafa cabu fakkeenyaaf namatti hin dhaga'ama jechuudha. Namallee hin guba jechuudha. Akka gaaziidha. Kanaaf sa'aatii amma kanarratti jechuudha ilkaan keessa ilaalee ilkaan cabeera jechuudha. Kan inni jiru ilkaan uumaa hin jiru inni cabseera jechuudha. Akkuma itti kaa'een isinis argaa turtan jechuudha. Ilkaan filla fiitii yookiis immoo ilkaan sana nuti butii akkasumas immoo shiboodhaan gargar saaqii kan jennee itti walii galle inni garuu akka waan cabsee kaarru qofa waan barbaadu wayii isatti fakkaata jechuudha. Duruu jira waan ta'eef osoo shiboo keessa galchee ta'e gabaabatti dhuma ilkaan illee cabsu inni garuu meeshaatti ejjitee inkitti godhee kaasee jira jechuudha. Sa'aatii amma kanatti dooktarri illee aaree jira jechuudha. Baay'eedha kan inni aaree jiru. እና አሪቲ ከነኒ ጅሩ ጀቹዳ ኩኖስ ለማፋ ቦደሞ ዴቤ ዱፌ ኦጂት ኤገለ ጅራ ጀቹዳ አመለ ካው ማሊፊ ኤርጋ ገርተኮቲን ዳቱ ፍጤቲ አነስ ሄዱን አሬ አከስመለ ፍሪያን ተደባይ አርኮ ጀርቴ ጀቹዳ አቶ መለ ኡመረ በቃ ኤርጋ ሸራፍ ሴፍ ሲሞር ገርተኮቲን ዳቱ ፍጤቲ ወንቲ ጎዳም ቡን ጅሩ ኢልካን አከመለ ተጀራ ጀቹዳ ጅራቹ ሰንደንደው አክመታለ ሸራፈተ ስንተው ዋንቴቲ አማኒ ኢትማ ደበሌቱ ገረና ገርሲኒ ድልቀማ ፍጤ ኢልካን ብራት ካን አባቹን እረጅሩ ጀቹዳ ሰበምሳ ኢሜራ ኢልካዋን ኢልካን ካን ብራንጅሩ ዋን ኢሜጅሩ ጀቹዳ እንስሞ ባይ አሬት ካን ጅሩ ኒሌ እትዱበነ ጀቹዳ ሰቢን ሳርካን ጫፍሳረት ወሊ እንገለ ከነቲ ወሊ ገለ ኢልካን አዳም ሳቁ ከወልገለገለ ሰነ አዳም በኑ ሰነ ቆፋ አክስመስ ይዱዳ እንገሩ አከው ወንስ ተውደንዳ አከያም ያማሁን ተገርገር አንተ አከሲቲ ጫፍሴ ጅራ እስምን ጀቹ በርባዳ ወሮን ከነስ እንገዳ ኢልካን ከሻፎዳ ጫባራተኒ ሆጂ ገሰኛ ዳንሰን ጀራ ሱመራኒ ወንቲ ወዳ ወንጅሩ ኢልካን ማወና ራጫፍሲስተኒ ያታ ወለስ ከሰቲ
osoo gara ilkaanii hin deemin dura namoota ani itti mari'adhu yookiis immoo namoota ani itti haasa'eetu ni jirtu jechuudha. Akkuma kanallee jechuudha hiriyoonni yookiis immoo hiriyaan kiyya kan wajjin aqallee itti dubbadhe jira jechuudha. Akkan biyyatti galeellee akkasumas immoo akkan sa'aatii kanatti hin dhaqnedha kan naaf deebi'e jechuudha. Gorsa nama tokko yeroo tokko dhaga'uun nama barsiisa namaafillee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Garuu yeroo tokko gorsa namaa ciyyannee yoo dabarre numa miidha jechuudha. Sababni isaa immoo ani ofii koratti waan argeef jechuudha. Ani kan uumamaa abadan cabsuudhaaf hin barbaanne ture jechuudha. Maaliif tokko dhukkubaanis ta'e haalota garaagaraatiin ilkaan gaafa cabee yookiin buqqee yookiin waa tokko ta'ee nyaatame yookiin waan tokko ta'ee kufeellee miidhamu haara dhaabbachuudhaaf ilkaan koo jedhii ganaa jechuudha. Ani kun garuu ilkaan hin barsiisa jedhee ilkaan fayyaa uumamaan narra jiru kan dhukkuba tokko illee hin qabne galata waaqa fuudhee deemee jechuudha. Innis akka hubannoo irraa kan ka'e ilkaan ani qabuu narraa caccabsee yookiin immoo daake jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade gorsa namaa dhaga'uun nama hin balleessu jechuudha. Persentii 100 keessaa harka muraasa yoo si balleesse iyyuu sana calaltee kan dhuguusidha jechuudha. Kanaaf hiriyoonni kiyyaan na gorsaa turtanii akkasumallee akan biyyatti illee galee sirreessu akkasumallee sa'aatii ammaa kana keessatti akkan sirreessinee biyya ormaatti illee kanneen jettan illee na gorsaa turtanii asumarraan carraa kan fayyadamee dhiifama isin jechuu barbaada. Sababaan dhiifama isin jedhu keessaa immoo gorsa keessan didee akkasumallee ilkaan uumamaallee akkan dhawuu ta'e waan ta'eef jechuudha. Sarraan dhiifama isin jedha isin na gorsan yookiis immoo kan isin naan jettan namni qofa osoo hin taane anumaaf jettaniitu garuu isin darbee akkasumallee hiriyaa kan mafaana deemtillee dhiifaman jedha. Sababni isaayyuu durallee akkuma kana asitti sirreessuudhaaf akka hin sirreessinellee jedhame garuu amma ilkaan erga cabee gadi hin qabu jechuudha. Yeroodhaaf ilkaan osoo hin taane akkasuma gosa ilkaanii kan fakkaatu jira jechuudha. Ilkaan kiyya hin jiru yoo waaqa jedhee marsaa kan biraatu beellamatu jira jechuudha. Deebi'ama jirama jechuudha guyyoodhaa gara guyyaatti jechuudha. Kanaaf iyyuu marsaa itti aanutti ilkaan noormaal yookiis immoo ilkaan akka itti dhaabbatudha jechuudha. Murtoon uumaa kun carraan uumaa ilkaan haaraa yoo dhaabbate irraa kanaaf ilkaan uumamaa hin jiru jechuudha. Ilkaan duraan jala garee jiru yookiis immoo ilkaan duraan ilkaan biraa jala garee jiru daakamee yookiin caccabee dhumeera jechuudha. Kanaaf iyyuu kanaaf ilkaan biraa itti dhaabu irraa kanaaf carraan biraa hin jiru jechuudha. Maaliif dhagaa bidda buutee yookiis immoo dhadhaa bidda buutee deebuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu waan uumamaa ganama rabbiif yookiis waaqatu kalaqa waan ta'eef sana deebisuu hin danda'amu. Yeroodhaaf gaarii kan biraatiin jiraachuun waanuma jirudha hanga umurii yookiis immoo dhimeen biyya lafaa kanarra jiraatanitti. Kanaaf ani gorsa nas keessatti yookiis immoo sirriidhaan keessatti wanta hundumaa hubannoon yoo itti deeman akkasumallee gorsa namaa yoo dhagaan yaada namaallee yoo dhagaan bareedaa isin jechuu barbaada jechuudha. Wanti hundumtu immoo dirqama ilkaan artificial yookiis immoo ilkaan biraatiin jiraachuun dirqamadha. Kana booda jechuudha sanammoo fillafiitidha. Bakka yookiin osoo baay'ee bakka akkuma doktor aslii iddeen tokkuma taana kaha. Innaa kan isaallee karuudha kiyyamoo ilkaan cabaa waan ta'eef hin bareedu. Baay'ee qorrallee akkuma yaallee hedduun dhukkubaa ture guyyaa akkasuma ammallee gargaree guyyaa tokkotti ni dhukkubachuudha. Garuu yoo waaqayyo jedhe qaxaroo miiraatti akka dhumuu abdii guutuun qaban isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu warroonni kunis ilkaan kee cabaa jettan hara garuu ilkaan kee galaafatan jechuun itti gaafatan isiniin jechuun barbaada. Innaa kana fakkaataa kana booddee ilkaan sharfanaan jettanii isiniin jechuu barbaada. Ammoo booddee immoo ilkaan keessa geessisa sharfaa sana akka hin jenne asumarraan ilkaanitti cabee jira. Innis immoo dogoggora doktariitiin malee yookiin natu narraa cabsi jedhee osoo hin taane dogoggora ilkaan fayyaa daakee jira jechuudha. Kuni marsaa lammataati yookiis immoo marsaa lammataa. Kan videoon kun video marsaa lammataa keessatti jechuudha. Gara jalqaba kan sakitan gaafa jalqabaati. Akkasumas immoo kun marsaa lammataati. Marsaa lammataa kanatti illee akkuma kana dursa ilkaan haaraatti dhaaban dura waan qulqulleeffamu jira waan ta'eef kan afaan keessa galcheetu jechuudha. Afaan keessa si ol jechuudha. Kan akka maastikaa jechuudha nutti lazzaa jira jechuudha. Asii olii fi asii gad lazzaa jechuudha. Baay'ee nama dhukkuba. Egaa dirqama mitire sababa kanaan isin jechuu barbaada. Kun marsaa lammataati. Marsaa dhumaan maal irratti ga'u ilkaan kiyya isin agarsiisa jechuudha. Kanadha yeroodhaaf amma viidiyoollee akka barbaade isin waraabuu hin danda'u. Kanaafuu ilkaan madaga keessatti ilkaan dugda duwwaa yoo badee malee ilkaan filafiitti baay'ee rakkisaan isin jechuu barbaada. Turtii gaarii isin ta'u hanga yoona kanaa sa'aatii ammaa kanatti waan na wajjin turtanii fi
Galatoomaan isin jedha like subscribe share gochuullee hin dagatina namoonni maatii kanaaf haaraa taatan immoo asumarraanii maatii nuuf ta'a nu hordofa chaanalli kun immoo entertainmentiidha malee kan gosti koroti dhaabbate osoo hin taane waan hundumaa kan fedhii keessanis akkasuma isiniif dhiyeessuu qindeessuu ni danda'a isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu maatii ta'a jajjabeessa akkasuma namootaaf illee afirraa godhaan isaan jedha yoo isinitti tole illee koomentii ka'a yaada qeeqa waan kanarratti sirrii hin goone waan kanatti immoo sirrii gootettallee jettanii na gorsuu dandeessuun isin jedha guddaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Kuni guyyaa dhumaatti amma sila asii oliidha kan inni lazzee jiru amma garuu kana gadiidha isiniin jedha sagalee sirra dheeresse dhiifamana isiniin jedha. Amne kan kamu ingkora wante bisa kan rekan je sudah ganamo dua kayu jadi sudah katro lam matati gara katro sedih kesida amma gana katro amma milana kanati normalite naftu murama jadi ya jadi sudah garu hilkan ko najara capsati jadi tidak gamira itu segera sudah ini atau saat wana hilkan kana capse coba setengah itu kabar besi juga bayi walulirna wangu dah mundur wanta ada abdi boy demi wante bi kanaf kat semenjak cuar bada hilkan artificial mana ni jadi na kan erna kan garu kan kana itinaf abu jadi kalau bisa tu rabu wante garu kan rambune itinaf abu aksul akjera kana waroni coba dan kan kini catur tasun undum tigesan uskutu jadi Hilkan kayak akhirnya dokter bilang hilkan aja lah cabu bosan ini aja lah cap sister aja tuan tiga betul itu lah. Negatif tiga hari di orang tuan jalan rumah wan rumah kita tiga wan tak bosan ini dari itu toko osan itu tadi mansin sawam ni anda kerja. هي مركب لا Friday. Halo udah lagi? لا يلا. لو ماشي بتجي هي مركب لا انت بخليك قياس مركب